so ya rabbi je clip ilaanis hawaasa kiyya wajji wala garra keessummaan keenya har'aa weellisaadha Sanyii Arfan Qallooti. waltajjii garaagaraa irratti sirbee sirbisiisee burraaqee utaalchisee shubbisiiseera. Weellistoota hedduufis walaloo fi yeedaloo kennuun akka dhageettii horatan godheera. Weellistoota akka Raajuu Muhammad, Na'imaa Abdurrahmaan, Abdishuu Ammaa fi Ramadaan Amoodiyaas warra maqaa dhahuun danda'amudha. Weelluu fi weellisuu yoo irraa baran malee itti hin himani. Akaakayyuu fi abaabayyuu irraa dhangi'amee dachaa fi daraboo irraa dhaalee hiriyoota waliin moo'ixeffatee gabbifachuun dubbii afaan isaatiin nutti hime. Sooqa namni gaalli hiriira duraan laallata yaani anis wallistoota mana duraatiin laalladhee wallistoota mana duraa wallistoota Oromoo Alii Birraa irraa eegalii hedduutu jira gaa Alii Shabboo, Alii Birraa, Adam Haarun, Khadiir Saidii jira hedduu gaa zamana keenya kanattis qottu gaa Adnaan fa'aa jira hedduudha wallistoonni nama amma fa'aa Daayitee Mokonnon fa'aa jira hedduudha gaa warra laalannee atti itti seenne jechuudha. Dargaggoota keessaayis warra buleeyyii keessaayis maqaa sii kaasetiin jira jechuudha. Dhaloonni kiyya Oromiyaa bahaa godina Harargee bahaa aanaa Malkaa Balloo daajittiin daladhee guddinni kiyya magaalaa Dirree Dhawaati. Aartiidhaas kan jalqabee magaaluma Dirree Dhawaati. Maqaan kiyya guutuun Taajuu Shurubbee Haajii jedhama. Taajuddin Hajibayyuu Manjaa. Artist Taajuu Shurubbee maqaan dhaloota isaa Taajuddin Hajibayyuu maqaa Shurubbee jedhu kana guyyaa keessa hiriyoota isaarraa akka argate dubbata. Shurubbeen maqaa qoosaati maqaa rifeensa kiyyaati. Rifeensaan qabaachuu ture soo jabuutitti gaafaan jiraachuu ture rifeensa dheeraan qabaachuu ture soo sammooda hiriyoonni kiyya shurubbaan dhawachuu ture yeroo hedduu saniif Taajuu Shurubbee naan jedhanii naayaman. Achuma maqaan kun natti maxxane irra guddaa namni waan na beekuun Taajuu Shurubbee waan na beekuuf jecha albama irrattis Taajuu Shurubbee hin godhe. Ammallee beektaa bikka sanitti waatu jira. Abbaan kiyya nama aalimaa guddaadha. Nama mudarrisa nama ilmi hedduu nama qaraasisuu sheeka guddaadha beekamaadha. Harargetti soo kanaafuu Hajibayyuu jee hoggaan atti gubba godhe rabbi rahmataa godhuuf abbaan kiyya na akrame soo kanaaf Taajuu Shurubbee godhuu nama jeetiin Taajuu Shurubbee godhe. Artist Taajuu Shurubbee gumgumee walaleessee weellisaa ta'uuf ciini yookiin aruuzni ganda qoree kan yeroo duraatiif sirba BCBC jedhu itti sirbe bu'uura akka isaaf ta'e hin dagatu. Wallahi ni yaadadhaa ganda qoreetii cidha dalagu jirra yeroo san ana garamni gaafa san jiru Alii Mahammad Diimaa falmataa roorroo Alii Mahammad Diimaa soo Aliin gitaara taphataa keyboard taphatu akkasni jira soo achittiin yeroo duraatiif sirba kiyya BCBC kaja'u. Isa stage irra wallise soo gaafa sanniin gammade jechuudha. Akkam ture reakshiiniin nama hedduu bareedaa ture kiyyaan hariifa jaamboo namayyuu ni qeebalan akka gaariitti gitaaraan taphatan nuti Dirree Dhawaatti gaafa duraa artiin keyboardii eegana wanta ja'an malee gitaaraan namayyuu taphata. Gitaara kan akka aadaati namni Dirree Dhawaa hedduu taphata nu malee jechuudha. Soo nama kana jala taayitiin eegaa olaa gitaara naa dhawan maal jaanii abaqqaanis namni na seente fedhiin qaba barachuun qaba jeetiin gitaara cabaa barbaadee gitaara cabaa san gitaarri kun kan dur Alshabboo si darbe jaaniitiin harkadde gitaara san nin bite qarshii 60 nin bite cabaa bar kanan qabu san booda fuudheetiin garaaja geesse garaajatti namtichi tokkoon waliin naa wanta godhe jeeni godhee san booda haadatti bite harkisaa kun bareeduma wanti bikka kana cabaadha bikka gubbaarraa kanatti wanta joo kanatti bikka sana hiisisee san booda tolchisiisee gitaara sunitti tuttuquu ture san dura gaafa istiidiyoo kabadaa lammaa gaafa Almaas Tafarraatiif kanneen wanta jedhan artii keessa tureetiin jira baay'ee gaafa san taayitiin isaan kana lala gitaara kabadaa si jira Ali achi keessatti Alii Mahammad Diimaa ni taphata san booda ogaa isaan deeman anniin tuttuqa san booda gaa kiyya horachuun qaba jeetiin cabaa san bitadhee cabaa saniif bare san achi booda gaa gitaara biraa Finfinnee irraa hin harkadde ni taphadhe bakka gaariitti lukkeen irraa kaasanii bare gitaara hedduu harkadde san booda gitaara hedduu.
sirba tokko jira kaniin sirba kiyya keessa albama bilaash ta'anii geeraruu qaja'u. Sirba gartee yaa rabbii keenya yaa goytaa jiru sirbeetiin ture durgabummaa wajjin nuumni ati numa beektaa akka keenya irra nu tumsi nu deebisi guyyaa bilisummaa teenyaas dhiisi. Waan hin godhu nama iyyuu kaanis tokkummaa jee kaanis kaajee kaanis jeemi anis rabbiin garade bilisummaadhaaf beekaa. Faniidha jechuudha hedduu si qofalchifti waan hedduu jira. Maallaqaan nama bituun mootummaan gabroonfataa waan amma eegalee miti. Durii fi asidduu maallaqaan nama bituu yaadan. Nama wal bira qabdee ilaaluu qabdi saba kiyya maallaqa irra na wayyaa. Achi baate Suudaan seen. Suudaan seeneeti Suudaan irraa Masri seeneeti Masri irraa bishaaniin Xaaliyaan dhufee Xaaliyaan irraa Suuzerlaandii dabaree Jarman dhufeen. Kanatti karaa mana gahatiin guyyaa 4 moo 3 seente. Rakkoo hedduudhaan dabarseen. Mee rakkoo san keessaa rakkoo jajjabduun dabarseen. So ani gaafaan biyyaa deeme maallaqa illee hin qabanne hin qabu waa xiqqoon qaba so uummata Oromooti kana gargaareen. Bahararra rakkoo ajaa'ibaatiin dabarseen viidiyoo hundaan qaba bahararratti mucaa kiyyaa asirra kaadhee gaafaan baraa keessa deemullee suuraan qaba gaafaan achi gubbaarra bahara gubbaa deemullee viidiyoon qaba hedduu viidiyoo nama ajaa'ibsiiftuun qaba viidiyoo nama ajaa'ibsiiftu. Sayu mal jete me akam dufte aya me amma harga kai tabe jira mal gide ta tu sira tabe Kamnedi, wajanan biaran ori jadi kuno ilmu dai mau jilat. Budang dia. Wan tak nak hindi sini di desi agar te. Budang dia lan tujuh lah hera male. Jadi sekali lah. Oh mana kamera ada, tajur belu jadi. Agar me cerita dia pula lah. Macam aku juga berat. Gada jani. Gada ni le lafade kan war kan lafade mal ko no mishan tilan ni dei gasaran du tilan ni dei. Abu kami karat video na. Josi mal. ninda lek sama Facebook ye kanang ninka ba Maka akan jiraw. Kurmana nubi dalam di bocor kanu rapian ni jiran. Abo mishan kadar lah dia mu yadi dada Oromo. Mucaan kiyya xiqqaan biyyarraa fudhadhee bahadhee ni Itoophiyaa dhalate mucaan kiyya gadaan achirraa ilaasiitiin fidadde mucaan kiyya. Mucaan kiyya kanaa fi inni bu'aa bahii baay'ee waliin dabarree waliin baraa Suudaan keessaa fi Masri keessaas dabarree bishaanirraas hojii dabarree amma Jarman magaalaa Nuurambargi keessatti argamnu Azraa kottu gada koko hobbaba. Hono mucaan kiyya san kana kun olaan gadaa taaju shurrubbee jaanini akkasii hawaasa Oromoo wal baraa ilma keessanii gadaadha maqaan isaa. afan beka Gada dalam sedama dume Oromotti akam jirtan nagaya fayajin Akam jirtan nagaa fayyadaasin. nagaya jin Nagaa qabdaniisin. afan Oromo kami barat Ni baradam. Nagkatin barad. kami sabarat Isa baradam. Rabbi tu na gode. Rabbi tu achi gara galiti Ramo University. Rabbi tu Oromo sibersise yes sir Rabbi Oromo sibersise afar Oromo qacolatti hasu tamiyati ummata kanan mal jittan waran mudawatu kana Dawtu kanam. Sporti dalago. sporti dalagada eh amaso Akkasatti miila kan kee sporti dalee jabi. Tan nama dakkabdani. nama dakabdani ye asa wonni be Nama hokana kam dakaba? ko gudin da barsen yon lugasi ona wahasu wa artisto Oromo ko isan atitin game tun na anak sin ingiti walfune sudah godani ega durani kebahagiaan ture an nama koba daima gudis ture madura interview gode turte egana anafi sin biye turte akasitti nafi sin dihinyatti walfune gaayila godani Maaltu sitti dhaga'ame baga gammadan kana gidduutti? Bakka Oromoon gammanne. Maaltu sitti dhaga'ame ofitti nuti? Ati gammachuudha nama tokko
bultii qabattee taa'uunis takka gammachuudha. Nama jaalattus harkattee wajji jiraachuunis gammachuu guddaadha. Wal arguunis nama fira keetii qaama keetii dhiiga keetii harkattee jireenya kee wajji fufuunis hedduu bareedaadha. Na gammachuudha. Nama isii harkachuutti ani gammachuu guddaan qaba. Jiruunti jijjiiramtee gammachuu bareedduu qabaa bultii gaarii jechuudha. Bultii bareeda keessa seenee isaan jirutti yeroo jirutti wal agarra jechuudha yaamna. Anis fuula duraaf gaa albama qopheessaatiin jira. Kilippiidhaas haadha mana kiyyaati wajjinis hojjedhee isiniif dhiyeessuudhaaf fuula dura amma gaa anis namaan biraa qabaa jechuudha. Yaamileen tiyya fuula duratti ilaa ammaa jiru wajjiniin qabsoo qabaa ture jechuudha. Keessumaa fi hawaasa kiyyarraa ture. Amma immoo yoo rabbi jee gama duraatti gama fuula duraatti albama hojjedhee fixadheetu jira. Muuziqaa hojjetamaa jira. So yoo rabbi jee kilippiidhaanis hawaasa kiyyaa wajjin wal agarra.